Hodala Theo Share Gajira Umani Share Gajira Hodala Theo Share Gajira Umani What's up? What's up? What's up? Hodala Theo Share Gajira Umani What's up? Oh, kopi $4 Theo. Amajal kaba. Kopi ijolle. Akkam jirtu jol. Fayyaa keessanii nagaadha. What's up? Qophii ijoollee torbanitti guyyaa tokko qophiin ijoollee amma jalqaba. Ijoollee akkam jirtu fayyaa keessanii torbanitti egaa deessee keessan yookaan abbaa keessaniin qophii adeeroon dabarsu nuu banaa jechuun warra keessan gaafattanii daqiiqaa murtaa'eef akka anaa wajjin turtan irra deebiin kabajaan isin gaafadha. Ijoollee akkam jirtu? Torbee kanagaa dabarsitanii mana barumsaa keessa turtanii har'a ammoo guyyaa boqonnaa keessanii waan ta'eef baga nagaan walitti deebineen jedha. Warri gurguddaan hin kolfinaasin maaltu sin galche xilliq kan ijoolleellee hirmaachuu barbaadanii ijoollee egaa gara taphaa fi barumsaa keenyaatti dabarra. Egaa ijoolleen akkuma beekamu maal faa hojjetanii maal baratanii isa jedhugaa wal barsiifna. Ani adeera keessan yookaan wasiila keessan yookaan abbeeraa keessan boleessa abbaa keessanii jechuudha. Kanaaf egaa adeerri keessan torbanitti guyyaa tokko sagantaa isiniif qabee akka wajjin taphannu wajjin mari'an wal barsiifnu qabadhee dhiyaadheera. Tole egaa ijoolleen ganna torba geessan jirtu anis amma ganna yookaan waggaa torba ga'ee ilkaan cabsadheen jira. Mee ijoolleen akka kiyya ilkaan cabsattanii jirtan? Kolfaan agarsiisa. Waggaa torbatti ilkaan cabsatu. Amma kiyya biqilaa jira waggaa 7 jalaamma biqiluu jirti. Ijoollee hin ture kiyya. Ilkaan yeroo buqqa'u yeroo ilkaan raafamee jedhu abbaa yookaan haadhatti argisiisanii daaraadhaan harka sukkuummataniiti ilkaan irraa buqqisu. Yookaan immoo haada itti hidhanii funyoo itti hidhaniit irraa butu. Yeroo butanii ijoollee ilkaan sanatti funyoo yookaan kirrii hidhaniit manarra buusu. Yeroo manarra buusan
simbirroo yaa simbirroo ilkaan bareeda ilkaa kiyya fokkataa kana fudhu kan kee bareedaa naa kenni jedhanii mana gubbaa buusu. Egaa ani yeroon buqqisee jedhe mana gubbaa hin buumne. Kanaaf argitee ilkaan kiyya dafee hin biqilin. Yeroo biqile immoo isinit hin beeksisa. Egaa ijoolleen yeroo waggaa 7 geessu ilkaan cabsan. Ilkaan cabsanii waggaa 8ffaatti ijoolleen tuutee buufatan. Dargaggoon ijoolleen dhiiraa. Durbi ammoo qarreen ni haadama. Mataan naannoo kanatti hafaa deemee dabaluma deemee dhumarratti qarreen hafti. Qarreen kun hin duudu. Bakka heerumtee gaafa heerumtee durba qarreen fuudhe jechuun sana. Egaa ijoolleen dargaggoo yeroo ijoolleen dhiiraa yeroo waggaa 8 guutanii ilaanii jedhani. Ilaanii yookaan sookii yookaan adamoo hantuutaa ba'u. Ilaanii jedhani naannoo Booranaatti hantuuta ajjeesan. Hantuuta ajjeesanii abbaa yookaan akaakayyuutti geessan. Egaa badhaasa namni hantuuta ajjeese muka somaa qaratee muka somaa qaranii fiixee isaa gubanii qallisanii akkasiin adamsanii ajjeesan. Kaan immoo akka surrisaa godhaniiti akkasiin argitee wayitti hidhanii akkasiin furrisaan rukutan. Akkasitti waraananii hantuuta ajjeesu. Egaa hantuuta ajjeesanii badhaasa abbaarraa yookaan akaakayyuu irraa goromsa yookaan warri hoolaa kennuufis jira. Ameessa yookaan goromsa kennuuf. Egaa haalli ijoolleen argitee ajjeechaa bineensatti gadi ba'anii adamoo guddaatti seenaniin gootummaa bifa kanaa mul'isaa deeman. Ijoolleen egaa jalqabumarraa jagnummaa hantuuta ajjeesuu horataa deeman. Achirraati gara adamoo bineensaatti gaafa waggaa 16 ga'an ol deeman. Kanaaf egaa ijoollee yeroo lafaa kaanutti wanna argitee durii aadaan Oromoo qabu argitee qorannee wal barsiisuudhaaf qophiidha. Akkasumas egaa ijoollee keessummaan yeroo dhufes akkaataa isin itti simattan akkaataa isin keessummaadhaaf harka buusan durii dhaqanii bakka boombaa dhiqachuun hin jiru. Bisaan bakkuma taa'utti saanaa golbatti naqanii yoo saanaa golba fidanii bisaan harkaa akkasiin buusuuf gugguufanii abbaaf hiriyaa abbaa yookaan akaakayyuurraa heebba argatu. Egaa walumaa gala aadaan Oromoo akkasiin abbaarraa ilmatti daddarbaa dhufe. Seenaa inninis. Seenaan egaa hiyyeessa hin qabu. Seenaan namni hundinuu seenaa qaba waan ta'e. Seenaan daa'ima, nama guddaa, ijoollee, qabaataa, dhabaa, daalacha
hin qabu. Seenaan seenaadha. Namnuu mataa isaatti dhalatee haga gaafa guddatuutti seenaa qaba. Seenaan maali laata? Seenaan egaa dura of beekuudha. Jalqaba abbaan kee maqaan sii baase eenyu? Caalaa yookaan caaltuu. Maqaan kee eenyu yeroo jedhan caaltuu yookaan caalaa jettu. Caalaan yookaan eenyuuti? Caalaan ka caalchisaati. Caalchisaan ka godaanaati. Godaanaan kan horaati. Horaan ka daadhiiti. Akka kanaan seenaa haga abbaa akaakilee himatu. Sabboonummaan egaa ijoollummaa irraa biqilaa deema. Eessatti deema? Gara seenaa mataa keetiitti deema. Kanaaf egaa achirraa eega dabartee seenaa dhaloota itti guddattee akkamitti akka guddatte seenaa haadha keetii, maqaa abbaa keetii, kan haadha keetii, kan akaakuu keetii, kan akaakilee keetii barattee namaaf himta. Egaa achirraa sabboonummaan biqilu tokko afaan. Afaan beekuu. Afaan Oromoo. Afaan Oromoo aabaa caarraa kaateeti baratta. Egaa lakkoofsarraa qabe duraan Oromoon lakkoofsa muka taa'aniiti barumsii akka kanaa utuun dhufin dura dhaddacha qalqalcha birbirsa makkanneessa eebicha akka kanaan muka maqaa dhooftee muka 10 walitti aansitee walirra waamta. Kun egaa argitee akkasitti qaroomta jechuudha. Kanaaf achirraa kaatee seenaa kan kee bartee, seenaa abbaa keetii bartee, seenaa qubsuma keetii bartee guddatta. Of baruun nama baruun seenaa. Aadaa beekuun, afaan beekuun sabboonummaa. Sabboonummaan ijoollee keessatti biqilu eenyurraati? Abbaarraati. Haadharraati. Abbaanis haatinis afaan ofii, afaan haadhaa, afaan abbaa jedhana faranjiinis ni qaban. Kan afaan ati ittiin banattu afaan abbaa keetii ta'uu qaba. Maqaan koo Boonaa Lammiiti. Guyyaa irraa kitaaba haaraa kan ijoollee akka koo afaan Oromoo dubbifataniif yookaan dubbifachuu barachuu fedhaniif kan qophaa'e faana wal isin barsiisuun as ba'e. Kitaabni kun waa'ee hoduu hantuuta abshaala tokkoo kan xinnummaa isaan of daangessuu dhiisee hawwii guddaa qabu ogummaa qabuun tajaajilamee raawwateeti. Mee kitaaba kanan isiniif dubbisa. Hantuuta abshaala kan qophaa'e Gammachuu Olaanaan. Hantuuti abshaalli tokko kan maqaan isaa Abshaalli jedhamu ture. Hantuuti abshaalli kun gaaf tokko gara arbaa dhaqee intala kee natti heerumsiisii jedhee gaafate. Achi arbichi deebisee maal atoo xinnoodha attamitti intala koo fuutaa jedheen. Hantuutichis deebisee ana yoon xinnoo ta'eyyuu abshaalummaa kootiin si gargaaruu nan danda'a jedheen. Guutummaatti kitaaba kana dubbifachuu yoo feetan kitaaba kana bitadhaa. Egaa biyya namaa eessaa dhumnee jettanii abbaa keessan gaafachuu qabdan. Akkuma Ameerikaa gurraachi seenaan qaban eessaa akka dhufan hin beekan. Abbaanis ittiin himne, jarris ofitti himne. Gurraachi Ameerikaa hin beekan.
Afrikaadhaa malee hin beekan. Eessaa akka dhufan Oromiyaa irraa dhufanii, Kuush irraa dhufanii, Keeniyaa irraa dhufanii waan beekan hin qaban. Namoota dhiyoo deemanii seenaan isaanii beekamu malee. Kanaaf isin ammoo seenaa qabdanii warri abbootiin keessan achitti isin dhalan abbaa keessan gaafachuun seenaa akaakayyuu keessanii akkoo keessanii baruun dirqama ta'a. Kanaaf egaa ijoollee afaan hin beektan taanaan nama hin dubbiftan taanaan adeera keessan afaan Oromootiin hin dubbiftan taanaan isin hin jirtaniyyuu jechuudha. Jiraa akka nama du'eeti. Kanaaf jiraachuuf seenaa keessan afaan keessan akkam jirtu nagaadha adeera ko nagaadha jettanii nagaa nama fuuchuudhaan afaan keessan jalqabdu. Egaa gabaabaadhumatti kanarraa asirratti xumurraa nagaadhaan naa jiraadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Hoddaa lafeewoo si argaa jira uummanni.